Oromoo wanni inni dhufee maal jedhe kuni Itoophiyaa dhugaan keenya badee akkamitti ishii suphinaa beekaa keenya dhabnee akkamitti ishii suphinaa kaleessa Jawaar kilaashii malee meeshaa malee warra wayyaanee kan waggaa 27 uummata keenya dararsite san biyya ishiitti galchee pippi bilisa baase uummata Oromoo osoo hin taane Itoophiyaa subbaanuun jedha warra sandeemiyaa waan barii galatti qabaa jedha shufeeriin allayyaatti galaa jira shufeerii sana akkana deebisaa jedha ammas uummatuma Oromoo ajjeesuun nutti deebi'a qabsoon keenya bara 2018 xalafamee diina harka galee dhiiga uummata Oromoo balleesseera qeerroo hedduu balleesseera akkamitti deemnee ishii suphina ammas hin suphinu dhugaa jala hin suphinu gaafadhu baay'ee yaadni kiyya baay'ee garuu dubbadhee fitu waan baay'ee garaa kiyya keessa jira adis inuma beekta warri beekaa Oromoo erga sin afdannee